Soofmarteek Academy dhageessanii beeytu. Hin dhageenyes wal dhageessisaa. Kan dhageettan ammootu meeshaan irraa hanga ko'inti qophaa'a. Akka isin hin dabarre. Soofmarteek Academy maalidha? Soofmarteek Academy dhaabbata teekinooloojii afaan Oromootiin barsiisudha. Teekinooloojii akkamii fa'aa barsiisa? Isinoo maal barachuu barbaaddan? Teekinooloojii Soofmarteek Academy keessatti barataman kan akka website development, mobile application development, artificial intelligence with Python, marketing, graphic designing, video editing. In addition, American English ala ajaa'iba ta'een isin barsiisuudhaaf qophii isaa xumuree jira. Yeroo ammaa kana keessatti afaan Ingiliffaa barachuun fedhinnaa osoo hin taane dirqama ta'ee jira. Koorsiiwwan amma dubbadhe kanniin hunda isaa dhuunfaanis ta'ee gareedhaan yoo barachuu barbaaddan ulaan keenya banaadha isiniin jedha Soofmarteek Academy. Barnoota keenya wanni adda isa godhu xumura irratti legit certificate ni kennina. Barattoota keenyaaf premium koorsii garagaraa bilisaan ni kennina. Gatii madaalawaa ta'een ni barsiifna. Namoota kophaatti barachuu barbaadaniif special classiin ni jira. Namoota kaffaltii yeroo takkatti jalqaba irratti kaffaluu barbaadaniif parsantii 20 ni hir'ata. Addunyaa irraa bakka feetin teessanii barachuu ni dandeessa. Wanti hundi harka keenya jira. Waan harka keenya jiru itti fayyadamu wallaaluudhaan maaliif rakkanna? Kanaaf Soofmarteek Academy dabalamnee yeroo muraasa keessatti teekinooloojii amma dubbanne kanniin afaan keenyan barannee ifaa jijjiirru. Yeroo addunyaan teekinooloojii nu bira butte kanas nus haa tattaafannu. Ta'us biyyi keenya yeroo ammaa teekinooloojii isii keessatti reef eegaluu jira waan ta'eef jecha yeroo muraasa keessatti afaan keenyaan teekinooloojii barannee wal haa barsiisnu dhaamsa Soofmarteek Academy. Iddoon galmee Soofmarteek Academy jedhanii chaanaalii keenya teelegiraamaan seentanii galmaa'uu ni dandeessan. Filannoon keessan Soofmarteek Academy haa ta'u.